jirtu hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaa feddoo jirtanitti isiniif haa ta'u akkam turtan akkam saa kana geessan ana obboleettiin keessan nagaa guuturraa afaan qaba nageenya na bukkee ture simbirallee haa jiraatu isiniin jecha akkam turtan jira jirtu inni sa'aatii kanaan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate haa ta'u badee jira isin jalaa badeellee nafuu deebi'ee dhufee jira har'aa maalin deebitee dhufte jechuun keessan loolu har'a viidiyoo haaraa tokko qabadhee isiniif dhufe waan ajaa'ibaa tokko jechuudha. Dursatti namoonni chaanala kana haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jechuu jaaladha. Kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraa na jajjabeessaa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha. Ammallee wal jajjabeessaa walumaan itti hafuufnu walumaan yaa imallu isiniin jechuu jaaladha. Narra maalin deebitee dhufte jechuun keessan hin oolu namni tokko waan ofiisaarraa hubatee yookaas dogongoruu danda'a dogoggora isaa sanarraa hubannu argatee yookaan irraa baratee amma ofiisaarraa barate immoo namni biraa tokko namni akka koo dogongor hin dhabamu jechuu fananii kanaaf dogongora sanarraa akkamitti ofumaa wal deebisuu dandeenya waan jedhudha. Mee waan walumaan laallu ta'a. Namoonni baay'een ni beektu jedhee yaada. Mee namni waan kana beektan jechuudha. Keessattuu ijoolleen mana harabaa jirtan kan mana madaabii jirtanii namni Neeskaaffee kana wallaalee hin jiru jechuudha. Namni Neeskaaffee kana wallaalee tasumayyuu hin jiru jechuudha. Neeskaaffeen kuni yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen mana madaabii jirtan kan isa malee sammuun keessan hin dalagne jechuudha. Maaliif ganama lafaa kaatanii isa hin dhugne yoo ta'e kan dalagaan isiniif hin hojjetamne kan baqa boo mataa isinitti ta'e isinitti ulfaatu jechuudha. Anumaa wajjin jechuudha. Maaliif waggaa 3-4 dura jechuudha. Waggaa 3 dura akkan dhufeenuu dafee ittiin barreeyanii mucayyoo wayii dhugaa mana haadhaa niitii kana mana ishee jirti mana haadhaa jirti. Ishee bira gaafa naqu wajjin dhugnaa oduma jedhu dhawaata adeemsa keessa baraa deeme jechuudhaan illee jechuudha. Kanaaf mee waan kunarra faayidaa moo miidhaa qaba waan jedhudha jechuudha. Walumaan hubanna namoonni baay'een jechuudha isa malee sammuun kun hojjetu ani isa malee midhaan iyyuu naaf hin nyaatamu yoon isan dhugne ta'e lafa nargu kan jedhu baay'ee jira jechuudha. Miidiyaa har'a ni arga yeroo baay'ee ijoolleen waan kana namoonni gariin miidhaa qaba dhiisaa kan jedhu jira. Namoonni gariin immoo isa malee ani sammuun koo hin dalagu kan jedhu jira jechuudha. Kanaaf gabaabumatti maalinni faayidaan isaa maalinni miidhaan isaa yoo jettanii ani akka gama kootti jechuudha. Akkan ofii koo irraa baradhetti miidhaa isaa malee bu'aa isaa nagarre. Akkamitti miidhaa isaa sana barte jechuun keessan hin oolu sana walumaan waan irratti dubbannu ta'a jechuudha. Miidhaan isaa kuni akkuma isinitti himeen waggaa 3 dura baree baqa ganama yoon isa dhugne ta'e jechuudha mataa na dhukkuba. Yoo gaaf kana dhugee hojii jalqabe jechuu ganama hojii sana akkamiin akkan hojjedhee fixa hin argu jechuudha. Haa ta'u malee garuu sa'aatii sanatti nutti hin fakkaatu adeemsa keessa miidhaan inni fidaa deemu baay'ee ulfaata booda gaabbii keessa hin baanetti kan isin gatu jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni tokko jechuudha maal jedhu namoonni gariin kun ikkoo bunuma Itoophiyaati maal rakkoo qaba Neeskaaffee jechuun ikkoo buna jechuudha garaagarummaa hin qabu jedhu. Garuu buna nuti Itoophiyaatti dhugnu normaalii buna fireeshii ofii keessanii akooftanii danfistan kanaan waliin hin madaalinaa. Maaliif inni ofii keessanii hojjettan sun rakkoo tokko malee keemikaala tokko malee jechuudha. Kuni fakkeenyaaf keemikaala malee akkamittiin ji'oota baay'ee turuu danda'a waggaa baay'ee turuu danda'a. Egaa keemikaala hin qabaanne keemikaala irraa natsaa yoo ta'e akkamitti ispaardiin baane yookaan akkamittiin tabalaashofne. Kana aannanii walitti dabalamee jira. Sinigalee wanni hubachuu qabdan jechuudha. Bunni Itoophiyaa garuu fireeshii isaa fiddanii ammuma kana hojjettanii amma danfistu miidhaa tokko iyyuu hin fidu jechuudha. Nuti garuu sa'aatii sanatti nutti fakkaatu ani amma walumaa galatti ofii kootii maaltu narra ga'e maalan irraa baradhe akka dooktorri natti himettis maal irraa baradhe waan jedhu isiniif hima. Mallattoo isaallee gaafa dhukkubbiin isaa sun adeemsa keessa dhibeen inni isinitti fide sun isinitti cimaa deemu adeemsa akkamii akkasin irratti yookaas bifa akkamii agarsiisa waan jedhu walumaan dubbannaa jechuudha. Ani
waggaa sadii dura jalqabe isiniin jedhee jira. Bakka dhawaata oduma jedhu gariin gizee tokko na dhukkuba. Gizee tokko immoo na dhiisa. An dhukkubni kun maal akka ta'e hin barre. Garuu yeroo na dhiise sana bakka na dhiise jedhee hojii koottuma fufaa. Turee immoo ji'a 3-4 kana tursiisee immoo ammallee natti deebi'e. Sa'aatiin na dhukkubu sana baay'ee hojiillee hojii akka duraan isaanitti fiigee hojjechuu hin danda'u. Nama faana baay'ee haasa'uu hin danda'u. Hafuura koo na xiqqeessa. Hafuura koo na hatalaphee kochuudha bakka hafuurri koo baay'ee gad xiqqaata. Baay'ee gadi bu'a hafuurri kan kochuudha. Dubbachuu hin danda'u. Gizee jedhe immoo cinaacha kanarra jechuudha. Karaa walakkaarra baay'ee na gubaa. Amma miila dakaatitti na adoodee gizeen ittiin dhaabbachuullee hojjechuu dadhabullee jedha. Osuma akkas jedhu waggaa 2 ga'ee oduma akkan jedhu waggaa 3 fixee arfaffaa jalqabe. Gaafa arfaffaa jalqabu badaa natti ulfaate. Badaa tokko sirriitti na dhukkube. Mana yaalaa deemee jennaan doktoriin nama rammaree bakka waan kamiiniyyuu gaafa raajii na kaasanii maal jedhu bashitaa tokkoyyuu hin qabu. Ammallee leen deebi'ee gale. Hin mul'anne ammallee jechuudha. Maaliif akka yeroo sanatti battalatti mul'achuu dideef hin beeku nin galee ammallee waggaan 3 dhumee waggaa 4 ga'ee jechuudha. Dhawaata keessa adeemsa keessa oduma deemu maal ta'a deema. Dhukkubichis ammasuma daraannatti cimaatii dhufe. Biyyaan galee gedduudhaan maskaramii keessa biyya galee biyyatti illee mana yaalaa nan dhaqa osoo jedhu osuma yeroo dheeressu sa'aatiin deebi'ee dhufuu koo gaafa ga'u dhiisee dhufe jechuudha. Achillee deebi'ee sirriitti marammaramne jechuudha. Innaa deebi'ee dhufee innaan kaaffee koo inumaan itti fufee jechuudha. Inumaan itti fufee amma maal ta'a dhufee bakka dhufee too ji'a 3-4 waan hojjedhee gaafa 5 baay'ee natti cimaa dhufe. Dhufee innaan amma immoo surumayyuu beektu ijoollee baay'een gaafa Itoophiyaa galtanii dhuftanii gaafa hojii sanatti deebitan xiqqoo hojiin sin nuffisiisallee sin dadhabsiisallee amala addaa baastu. Sa'aatiin dadhabu sanatti yoo Neeskaaffee kana ganama sa'a 6tti galgala kana fayyadamu. Guyyaatti 3 jechuudha. Innaa dhukkubichillee akkasumatti natti cimaatii dhufe. Engaddaa guyyaa torbee qidaamee darbee jechuudha. Osoon hojjetaa jiruun kufe. Maaliif boru na dhiisan jedha akkuma kana dura iftaan na dhiisan jedha. Inumaan irra darbaa jechuudha. Irruma darbaa osoo jedhu jimaata akka malee na dhukkubaa olee qidaamee gaafa ga'u nan kufee osoo dhaabbadha. Hojjetaa jiru mana walwalaa jiru achuma nan kufee jechuudha. Gaafan kufu kana niitiin illee rifattee achii fiddee mana yaalaa na geessite. Mana yaalaa deemee mana yaalaa dhannaan dhukkubichi xiqqoorra turee jira. Ammaaf asuma ciistii jedhanii gulukoosii natti sakkaanii gulukoosii qoricha yookaan daddafa battala sanatti akka qaamni koo of beeku taasisu naaf kennanii achuma ciise. Guyyaa lammataatti ammallee tokko gulukoosii sana tokko fixee achii ka'ee raajii ka'ee jechuudha. Achi ka'ee doktoriin qaama kumuluu raajii na kaasee walumaa galatti yeroo sanatti battalatti kana jedhee wanni natti himee hin jiru. Boru deebii jedhee boru sana gaafan deebi'u maaltu ta'a doktorichi isheen illee itti himtee jirti yeroo baay'ee hin dhukkuba garuu na dhiisa jette deddeebi'ee na dhiisa jettee irra turuusaa turee jira. Yeroo tokko na dhiise yeroo tokko natti deebi'aa turte. Akkasuma immoo mana keessatti hoggaan akkas na dhukkube dheessan beektu mana arabaa keessa warri hojjettan jechuudha. Qorichuma waan ta'e isinitti kennanii fudhu siniin jedhu. Hin fudhan immoo qoricha sana. Ishi jedhee irraa fuudheen as garagareen qoshaasha keessa buusa. Maaliif qorichi sun kan isaaf hin malle ka'a waan ta'eef. Doktoriin nama rammaree naaf hin kennine hin fudhadhu akkasitti zim jedheetu waan doktoriin naan ajajneen alatti qoricha ishee zim jettee hoodhutu liqimsi kanaan sidhii sanaan jette san hin fudhu. Inni qoricha illee yoon kenneef fudhataa hin turre anillee akkas doktorii tureetaniyyuu anillee dhukkuba akkasii nan dhukkubsadhaa maal jettiin nama niitiin kan koo jechuudha. Akkamitti isheen marammartee qorichi sun isheef hin kennamne qorichi suniif kenname umuriin keef kashee wal madaaluu dhiisuu danda'a. Akkamitti qoricha akkasii kenne taafatiyyuu jedhanii. Ani garuu fudhanne cubbuudha qoricha sana hin liqimsine. Isheen naaf kenniteef ani hin liqimsine. Doktorichi garuu isheetti itti ka'e. Tole viidiyoon koo adda citee dhiifama naa godhaadha. Walumaa galatti maallaan jedha doktorii suni guyyaatti Neeskaaffee kana gizee meeqa fayyadamta jedhe. Baay'inaan Neeskaaffee fayyadamta
nyaatarra isa filatta yeroo baay'ee guyyaatti si'a meeqa fayyadamtaa naan jedhe si'a 3 jedhe ganama saajaatti galgala nan fayyadaman jedhe doktorii mataa raase namumni kamiyyuu guyyaatti gisee 3 Nescafe hin fayyadamu awawannati kana dura dalagde dhiibbaa guddaa sirraan gahaa jira lammata Nescafe ganamas ta'e galgala sa'aatii 6 ta'e gisee kamiyyuu Nescafe hin fayyadamin ammaaf yeroo gabaabaa keessatti of dhaqqabdee jirta ammallee takka turii akkas jaja booda deebiitti marmaraa taasisi irra deebinee silaala ammaaf qoricha kana fudhu garuu Nescafe hin fayyadamin naan jedhe garmalee jechuudha garmalee gaffageenyaan keessa gabbuu hin fayyadamin naan jedhe jechuudha maaliif battala sanatti dhukkubni ishee kana yoon jedheen itti dhagaama laata nama biyya ormaa jirtu taa'e waan taateef itti dhagaama jedheen na dhoske keessatti jechuudha niitiin garuu galtee laatti niitiin kan qomoo oduun qabattu waan kabiyyuu naasofti normaali natti jechuudha inni yeroo sanatti qoricha kana yoo fayyadamte jijjiirama fiddii waan ta'eef ji'a booda immoo deebite yaallamtuuti ammaaf qoricha kana seeraan fudhattu jedhee qoricha kan guyyaa tokko guyyaa 10 akkas baqa baay'eedha gosa baay'eedha torbee lamaaf kan fudhadhu naa kenne jechuudha kanaaf obboloota koo an dhugaan isin jedha namoonni baay'een kan isa malee sammuun keessan hin dalagne jiru namoonni baay'een isa yoo hin dhugne kan nyaanni isiniif hin nyaatamne hin jira Nescafe kunii fi bunni Itoophiyaa tokko miti isinin jedha gabaabumatti niitiin achi dhuftee maallaan jetti Nescafe kana yoo mataa keessi dhukkubayyuu ta'e yoo kam isa malee suusisi ta'ee jira ta'e buna fireeshii Itoophiyaadha fiddee ni qabda buna fireeshii kana akaawwadhuutii daakkadhu kaadhu maaliif inni keemikaalarraa natsaadha yeroo mataas dhukkudhuwe isayyuu gizee hunda miti aannani waliin makiitii danfisi yeroo hundammoo hin fayyadamin naan jedhe sinigale bunni Itoophiyaati fi kuni tokkuma rakkoo hin qabu warra jettaniif jechuudha rakkoo hin qabu maali yoo fayyadamni warri jedhan baay'ee isaanii jira waan ta'eef sirriitti rakkoo qaba maaliif suni keemikaalarraa natsaadha kun immoo keemikaala qaba kanaafuu ani gabaabumatti waan ofii koo irraa hubadhe tokko yoo soon arguu immoo namoonni tokko lama baay'ee miti namni lamayyuu waan kanarraa yoo fokkosate bu'aadha jechuudha kanaaf maaliif waan ani itti miidhamee argee tokko namni biraa gaafa miidhamu laalurra waan ofii koo ta'e sana namaaf immoo gaarummaa qaba isin jechuu barbaadatan kanaaf warri isin suusin gara malee isinitti hammaata ta'e isa malee kan sammuun keessan hin dalagne jirtu yoo ta'e akkuma anaa jechuudha maal gootu buna fireeshii buna Itoophiyaa fidaatii akaa'aa daakadha firiijara keessa inni yuus biyya kanatti Itoophiyaa keessatti yoo ta'e malee biyya kanatti akkanatti waan hoo'uuf hoo isaa waan baay'ee garmalee ta'eef inta balaalsha guyyaa 5 jaarra hin turu jijjiirama foolii addaa fida bunumti keenya sun iyyuu akaawame ala yoo ture jechuudha taari biyyoonni garagaraa iddoon hoo'ines jiraachuu danda'a garuu hin beeku biyya arabaa kun eessumayyuu hoo isaa kun akka biyya keenyatti firiijara tokko malee bakka qilleensa waaqayyoon uume jiraatu jedhee tooyyuu hin yaadu maaliif kan akka Itoophiyaa eessumayyuu hin jiru Itoophiyaan qilleensa waaqayyo kenneef hin jiraatte karaa kamiiyyuu jechuudha asitti biyya kanatti yoo intin qilleensa alaasaa kun hin banamne yoo kan tashkara garuu kun hin banamne namni jiraachuu hin danda'u akkuma agartan jechuudha kanaafuyyuu isuma sanayyuu buna Itoophiyaa sanayyuu daaktanii gaafa katan tallaajudhuma jechuudha firiijii keessa firiizara isa felchi godhu osoo hin taane gara gadi yoo kaawwattan rakkoo tokko qabu gizee gara malee isinitti hammaate maankaa tokko isumayyuu bunuma keenya noormaali sanayyuu aannan malee kobaasaa hin dhugina maaliif biyya keenyatti qilleensi isaa qabbanaadha haalli nuti keessa jiru Itoophiyaan baay'ee maaliif qilleensi isaa baay'ee fayyaaf gahaadha jedhee yaadaan maaliif waa tokko malee qoricha tokko malee jiraala gaafa Itoophiyaa jiru gaafa xumni garuu qoricha sanas bakka maaliif tokkoffaa hojii lammaffaa ho'asaa kana wajjin laphee keessan isin dadhabsiisa aannan itti makaati maankaa tokkotti godhadhaati yoo gar malee kasinitti habaasu ta'e isayyuu maaliif osoo aannan duwwaa shaayiin qofa dafifattanii dhuddanii baay'ee dasna jedha akka kootti jechuudha kanaaf obboloota koo awwaan miidhamee miidha koo irraa harge waan irraa baradhe isiniif qooda jedheeti dhufe har'a jechuudha maaliif yeroo baay'ee miidiyaa kanarra wanna deemaa jiru ni arga akkasuma tokkollee hin jira viidiyoo taanutti isiniif hojjedha viidiyoo har'aa kanarratti na jalaa dheerataa jira
qarafa waan beektu biyya keenyatti qarafa muka wayii kan qimamawwan garaagaraatti godhamu. Mucayyoo wayii TikTok kanarraa laaltee jechuudha. Bortii balleessaa, furdina kee qannisaa, maanka isa kana danfisiiti maanka lama jechuudha. Daakuu qarafa maanka lama danfisii gizee tokko dhugi jedhanii. Mucayyoo sun dhukkubsattee battala sanatti. In dhukkubsattee mucayyoo silxeetii biyyi ishee afaan amaaraa xiqqoo dubbatti jechuudha. Maal taatee dhukkubsatte gaafa jedhu waan akkanaa kana dhugee dhukkubsadhinaan jette. Yeroo baay'ee walii bilbilaa. Mucayyoo sun ammayyuu baay'ee dhukkubsarra hin dandamatin jirti. Garuu viidiyoo itti aanu isiniif qabadhee dhufa. Miidhaa akkamii akka qabu jechuudha. Ijoolleen keenya biyya gaafa dhufnu jechuudha. Noormaalidhuma jirra. Sammuun keenya illee fayyaadhuma jira. Gaafa biyya kana dhufne gaafa biyya irra baane gara biyya arabaa kana dhufne wantoota garaagaraa miidiyaa irra laallee jechuudha. Kan nu miidhus kan nu miines osoo laallee hadda hin baafatin akkuma agarre sanaan. Maaliif furdinni koo biyya kanatti tokkoffaa sababa ho'a ta'e. Sababa nyaata filatamaa yookaan nyaata gizee beeloftanitti sa'aatiitti beelofta sa'aatiitti hin arganneef. Nyaata akka barbaadanitti maraxxanii yookaan hojjetatanii nyaachuu hin dandeenye waanuma arganne waan nyaannuuf gara biraa hin deemu inni borcii nutti baasaa jechuudha. Sun rakkoo hin qabu. Itoophiyaa deemtanii ji'a lama booda hin argattanii safirratti. Kanaaf waanuma hundaafuu hin jarjarinaadha. Waan isin miidhurraa of qusadhaadha. Maaliif har'a hojjennee dalagannee jireenya keenya jijjiirree biyya keenyatti gallee isa xaarre kana nyaanna jenneeti kan amaa jiru jechuudha. Yoo har'a miidharra yoo of hin eegne wantoota nu miidhu hundasaa osoo laalluu osoo arginu abaluu godheef gaafa hojjennee miidhamnu maatti goona hojjennaree maal gochuu as keessa keenya gubanna hin gallu gara biyya keenya. Eega jireenya keenya gabaabuma kanatti of gabaabsuu ta'e. Kanaaf viidiyoon ani har'a qabadhee dhufe asumarratti xumura. Namoonni baay'een keessan warri sammuun keessan kana malee hin dalagne waan kanarraa of qusadhaa. Tokkoffaa ho'a kana saatii ho'a kana lammaffaa wanti kunni akka buna biyya keenyaatti noormaalii qulqulluu miti keemikaala qaba isiniin jedhan akkuma jirutti jechuudha. Kanaaf buna Itoophiyaatiyyuu saatii ho'aa iddoo haala akkanatti jirtan kana keessatti hin fayyadamina. Yeroo baay'ee aannani walitti makaa isa yoo isinii ta'e aannani walitti makaa yoo suusiin garmalee isinitti cima ta'e jechuudha. Yoo garmalee isinitti cimeenni. Kanaaf aannan shaayii takka keessa buustanii aannan waliin danfistanii yoo fayyadamtan fayyaa keessanillee eeggattanii jechuudha. Kanaafuu obboloota koo waan ofii koo irraa miidhamee arge isiniif qooda jira irraa of qusadhaa. Isinillee waan irraa barattan yaada keessan koomentii jalatti naa barreessaa. Namoonni baay'een isinin beeka yeroo baay'ee miidiyaa kana kan korratu osoo hin taane garaagaraa irratti argaa ture jechuudha. Koomentii waan barreeffamu jechuudha. Kan miidhaa akka qabu beekus jira kan immoo isa malee jiraachuu hin danda'u najjeesullee na hajjeesu kan jedhu jira jechuudha. Kanaaf ammallee yaada keessan koomentii jala naa kaa'aa. Yaada keessan irratti namoonni baay'een irraallee ni barata. Irraa barateellee nama biraatiif qooduu hin danda'a jechuudha namni biraa. Viidiyoon kiyya asumarratti haa xumuru. Nagaan naaf turaa. Laayikii gochuu, sheer gochuu, yaada keessan walii daddabarsuu hin dagatinaan isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinu turtii gaarii. Nagaan naaf turaa. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabajaa. Laayikii gochuu hin dagatinaa.